Oke, akka mul'ata lammii koo waan xiqqoo isiniin jechuuf ani fuuldura keessanitti dhiyaadhe akka mul'atan hundi keessan ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra jiraatan kan bahaa, kan kaabaa, kan kibbaa, kan lixaa everywhere you are there is Oromummaa. Ni lafa isin jirtan hunda Oromummaa waan jiruuf namummaatu jira. Maal jechuu barbaadde yoo jettan waan Oromummaa irratti waa dubbachuuf kan dhufe jechuudha. Oromummaan maali? Oromummaa jechuun namummaadha. Just it is the unit of humanity. Bakka Oromummaan jiru hundaa maaltu jira? Namummaatu jira jechuudha. Kanaaf odoo safartuu qabaatee namummaan Oromummaatu safartuu ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Oromoon fedhu Wallagga haa ta'u, fedhu Shawaa haa ta'u, fedhu Jimmaa haa ta'u, Oromoo erga ta'e lafa Oromoon jiru hunda Oromummaatu jira. Lafa Oromummaan jiru hundasaa immoo namummaatu jira jechuudha. Lafa namummaan jiru immoo yaaduutu jira. Hojjetuutu jira. Kan rakkate gargaaruutu jira. Kan gammade waliin gammaduutu jira. Wal ajjeechaatu hin jiru araaratu jira waan ta'eef. Dogoggora nama tokkooti dogoggora nama tokko namni biraa hin arraffamu lafa Oromummaan jirutti lafa namummaan jirutti maaloo. Kanaaf qabeenyatti waliin qabnu ishee Oromummaa jedhamtu tana waliin haa kunuunfannu waliin haa jabeeffannu isiniin jedhu ofaan. That is Anjaar Oromoodha. Anjaar Arsiidha. Waan an dogoggoree farsiin guutuun arrafamuu qabu. Yoo barbaadan uummata Oromoo fayyadaman akka baqqalaan jedhe isaan baasaatii fannisaa narraa jalqabee abbaa fannifamuu qabu ta'a. Garuu waan Jawaar badii hojjetee waan Jawaar safuu hin eegatiniif Oromoon Arsii arrafamuu mallee jechuu barbaade tokkummaatu baasa. Oromummaatu baasa yoo walumaa galatti Oromummaa jechuun namummaa waan ta'eef. Just Oromummaa keenya haa kunuunfannu, Oromummaa keenya haa dhiifannu, haa wal jaallannu isin jechuu fedhe. Hunduma keessan isin jaalladha.